waqtii qaamni kana keessatti mul'isumatti dhufaatii Kiristoosiin walitti qabsiifamanii barsiifama. Dhimmoota kana wajjin manni kiristaanaa keenya dhimmoota kana karaa kamirraa kaastee walitti qabsiisti. Ji'a jifuun kun kan ishiin jedhamtuu fi dhufaatii Kiristoosiifis wanti ishii walitti fakkeessu jira. Aligorikaalii yookaan simbolikaalii yeroo Phaagumee yookaan qaammeen kun fakkaattuu agarsiistuu of yaadachiistuu kiristaanotaa dhufaatii mootummaa waaqayyootiif keessedha jechuudha. Lammaffaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Dhufaatii isaa inni lammaffaa kun isa duraarraa maal adda godha? Maaliif isheeti? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waggaa 200 irraan dhufatoo jedheera ta'ee warri waggaa 100 qofa jiraatan waa'ee dhufaatii gooftaatiif hin dhiphatan. Warreen hojii gaarii raawwatan qofatu du'aa ka'amu, warreen hojii hamaa hojjetes du'aa ka'u. Ka'iinsa nuti har'a kaanee jiru isaan hin kaane. Siif wayyoo ati akka allaattii koochoo tokko qofa qabduuti jedha. Foon har'aa kanaan miti kan nuti jiran. Foon har'aa kana innaa jennu immoo siruma ishii gannaa miti. Foon kun isin haaraa. Dhimma kitaaba kana wajjin wal qabsiisetti waa'eettanii bakka argama isaa sosomaraan eertanii namoonni akka isaan fayyadaman. Kitaaba kana dhabuu keenyaan seera malee ta'aniiru. Seera malee iyyii ta'aniiru. Maqaaphaa kalilmaa kana furuu qulqulluu waaqayyo tokko amiin amiin jaalatamtootaa fi hordoftoota Sotoriyaa miidiyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa keenya sagantaa dhibbaa kana hordofaa jirtan hundumtuu bakka jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii amiin waaqayyo nu gargaaree guyyaa kanaan nuge maqaan waaqa keenya ulfaataa kan ta'ee fi kan galatamu haa ta'u akka yima waaqayyootti guyyaa har'aa sagantaa addaa mata duree addaadhaan sagantaa dhibbaa keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra mata duree yookaan barumsa guyyaa har'aa keessatti kan nuti wajjin dhibbiimnu qaammeedhaa fi sirnoota mana kiristaanaa keenya tokko tokko kan jedhu keessumattuu dhimma du'aa ka'umsa lammaffaa yookaan du'aa ka'umsa lammaffaa fi dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatan barumsa torban kanaa keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Keessummaa godhamee kan nuti asitti argamu keessummaa addaa barsiisaa keenya barsiisaa mana kiristaanaa loon mana kiristaanaa akkasumas immoo hayyuu mana kiristaanaa kan ta'an barsiisaa lubaa Fayyeeraa fi Xumaadha. Isaan gidduu keenyatti argamu barsiisaa yuunivarsiitii Mattuudha. Barsiisaa tajaajila mana kiristaanaadha. Abbaa keenya bakka gidduu keenyatti argamtan jechuun barbaada. Tole duraan dursatti waaqayyo keenya isa yeroo kanaan nu ga'eef galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u jecha warra miidiyaa Sootiriyaa sagantaa qaammeedhaa fi dhufaatii Kiristoos mata duree jedhu irratti akka mari'annuudhaaf wanta naaf feertaniif guddaa galatoomaa jecha dhugumatti tajaajilli keessan kun cimee akka itti fufu abdii guddaan qaba waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyee barsiisaa keenya egaa namoota mana kiristaanaa keenya keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjetan keessaa isin tokko keessumatti naannoo Iluu Abbaa Booritti baay'inaan beekamtu mara Jimmaa irratti isin beekamtu naannoo Jimmaa irratti jechaadha. Har'a immoo heeyyama waaqayyo taanaan gara tajaajilaadhaaf gara miidiyaa keenya dhuftanii jirtu gara deebiidhaan baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Egaa mata duree kana wajjin wal qabsiisnee jalqaba irratti mana kiristaanaa keenya keessatti waqtiin qaammee bifa addaadhaan ilaalama. Waqtii qaammee kana keessatti immoo keessumatti dhufaatii Kiristoosiin walitti qabsiifamanii barsiifama. Dhimmoota kana wajjin manni kiristaanaa keenya dhimmoota kana karaa kamirraa kaastee walitti qabsiisti. Isa kanaan duratti garuu qaammeen kun ilaalcha akkamii akka qabu namoonni baay'een keessumatti yeroo adda addaatti dhimmoota kana irratti ni kaasu. Mana kiristaanaa keenya keessatti addaadha. Biyya keenyattis addaadha. Addunyaarra wanta adda ishee godhu keessaa tokko ji'a kanadha. Mee dhimma qaammee irratti waan dubbattu jechuun mara nama dhufaatii Kiristoositti dabarra. Tole galatoomi jecha dhugumatti qaammeen ji'a addaati. Kunis immoo adda kan isa taasise wanta biraa miti. Bu'uura kitaaba qulqulluu qabaachuu keenyaadha. Lakkoofsi baraa biyya keenya baay'inaan kan inni irraa hundaa'e barsiisa mana kiristaanaa Ortodoksii waloomaa irraa kan dhufedha. Kunis immoo jecha Giriikii irraa kan dhufe Phaagumeen kan jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u dabalataa. Inni dabalataa kun andimtaa yookaan immoo barsiisa mana kiristaanaatiin kan dabalataa kan dhumaas kan jedhu of keessattidha kan inni hammatu. Jiini kun ji'a sin jedhamtu yookaan immoo ji'a jifuun guunne jedhamti. Ji'a jifuun guunne kan ishiin jedhamtuu fi dhufaatii Kiristoosiifis wanti ishii walitti fakkeessu jira. Kiristoos gaafa dhufu urjiin duran dhaabbatu, biiftuun duran dhaabbatu, addeessi duran dhaabbatu. Isaan kun immoo wantoota lakkoofsa baraatiif ta'an. Bara Kiristoos dhufu barri jira. Garuu immoo guyyaa guutuu miti. Guyyaan sun guyyaa guutuu miti. Phaagumee yookaan immoo qaammees yoo ilaalle guuttee akka ji'oota kaanii lakkoofsa ji'ootaa kan guutuudhaati miti. Haa taatuutii garuu
kitaaba keenya keessatti abboonni keenya akkaataa isaan itti ji'a kana kalaqanii ka'anii fi dhufaatii Kiristoosii walitti fidanii ka'an yoo ilaalle baay'ee nama ajaa'iba. Wangeelaa Maariqoos boqonnaa tokko irratti yoo ilaallu lakkoofsa 15 irratti barichis dhumeeraati jedha. Barichis dhumeeraa mootummaa Waaqayyoo lallabaa namoonnis qalbii jijjiirradhaatii wangeelatti amanaa jedha. Amma inni guddaan kun maaliidhaafi barri yoo dhumu namni akka gara Waaqayyootti jijjiirra deebi'u ni barbaadama. Waaqayyo eenyumtu akka inni cubbuu wajjin du'uun barbaadamu akka gara Waaqayyootti dhufu ni barbaadama. Akkuma aadaa keenyaattis immoo fuunee yoo ilaalle baafa barri moofaan dhufe barri haaraa tokkotti ce'u namni qophii godha. Inni akkaataa lamaan ta'uu danda'a. Akkaataa aadaatiin wanti ilaallu jira. Akkaataa barsiisa mana kiristaanaatiin ilaala. Akkaataa aadaatti yoo ilaalle uffata bitatee inni moofaa qabu moofaa isaa miiccatee abdiidhaan bara haaraa ifa haaraattiin ce'a jedheeti kan inni eeggatu. Kanaaf abboonni keenyas qaammeen kun yeroo dhufaatii gooftaatiin kan ishee fakkeessan dhufaatiin gooftaa keenyaa lamatu jira. Lamaan kanaaf iyyuu qophiin godhamaa ture. Isa tokkoof isa jalqabaatiif Yohaannis lafa onaa keessatti mootummaan gooftaa guyyaan gooftaa dhiyaatteerti maal godhaa jedha qalbiitti jijjiirradhaa jedha. Maaliif dhufaatii gooftaa sana namni qulqullaa'ee simata waan ta'eef. Dhufaatii isa lammaffaattis immoo namni akka qophaa'ee akka wayaa gaarii uffatee akka miira gaariidhaan goofticha eeggatu ni barbaadama. Fakkeenyaaf waa'ee misirroo wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 gaafa ilaallu misirroowwan 5 onnattoota ta'an hubattoota ta'an yoo ilaalle qophaa'oodha. Maaltu dhufaa jira waan ta'eef kan isaan simatantu dhufa waan ta'eef jala bultii sanatti isa dhufuudhaaf jiru simachuu jalatti maaltu isaan barbaachisa? Qophii isaan barbaachisa. Kanaaf dhufaatii gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii fi qaamee yoo wal bira qabnee ilaallu inni tokko barri kun bara moofaa fixee bara haaraatti ceesistuu jidduu jirtudha. Dhufaatiin Kiristoosiis immoo kitaaba qulqulluu keenya irratti Izraa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti jechi barinni jiru dhufaatiin gooftaa fi kennamuun mootummaa Waaqayyoo akka dhaloota Esaawutii fi akka dhaloota Yaaqoobii jedhu. Amma dhufaatiin gooftaatii fi kennamuun mootummaa Waaqayyootu adda addummaa qaba. Garuu immoo wal gadhiisaa miti. Dhaloota jechuun kenna Esaawudhaaf Yaaqoob yeroo jedhu akkamittiin waliin madalchisaniiti? Good. Dhaloota Esaawutii fi dhaloota Yaaqoob kan jedhu egaa akka hiika maqaa isaarraa akka dhufnu Yaaqoob jechuun kotte qaba jechuudha. Otoo gadi hin dhiisin garaa haadha isaaniitti lakkuun ebeluutu hangafa jettu garaa keessatti. Akka seera warri fayyaas immoo kana sirriitti beektu. Garuu gaafa dhalatan namuma mataa dura ba'eef Esaawuu fudhate malee jarri kun hangaftee ekeeleedha namni jennuun hin jirru baay'ee. Wal qabataniiti kan isaan ba'an. Dura maaltu ta'ee Esaawuu gadi ba'ee gaafa Esaawuun fuudhan harki Yaaqoob yookaan Israa'el isa jedhame immoo luka Esaawuun qabeeti kan inni dhalate wal qabatee kan dhufuudha jechuudha. Kanaaf qaammee fi dhufaatii gooftaa gaafa jennuu fi kennamuu mootummaa Waaqayyoo bara haaraatti ce'u biyya haaraatti ce'u abdii nuuf kennamte sanatti dhaqnee galuudha mootummaa Waaqayyooti. Sanaan dursa garuu dhufaatii gooftaa kan jedhame guyyaa ciniinsuu qaba. Guyyaa mallattoowwan dhufaatii bara gooftaa dhufa. Gaafa dhufe immoo gooftaan maal akka inni raawwatu hundasaa wanta ta'u kan itti agarsiisu waan ta'eef kitaaba qulqulluu irrattis yeroo dhufaatii gooftaatti hunduttuu akka qalbii jijjiirratu wangeela Maatiyuus boqonnaa 24 irrattis kaa'ameera. Kanaafidha mana kiristaanaa keenya keessattis yeroon qaammee bara moofaa bara haaraatti wanta ceesistuuf. Dhufaatiin mootummaa Waaqayyoo immoo jireenya addunyaa kanarraa jireenya mootummaa samiitti foon dadhabaarraa gara foon hin dadhabne jireenya ilmi namaa itti boosboosu itti dadhabu itti cubbamu keessaa gara jireenya hin dadhabne itti hin dulloomne itti hin moofomne itti hin duune isa sanatti ce'uudhaan wanta wal fakkaatuuf abboonni keenya aligorikaalii yookaan simbolikaalii yeroon Phaagumee yookaan qaammeen kun fakkaattuu agarsiistuu of yaadachiistuu kiristaanotaa dhufaatii mootummaa Waaqayyootiif keessedha jechuudha. Kanaafis immoo seera isaan hojjetan keessaa maalidha? Yeroo tsoomiiti. Tsooma mana kiristaanaa keenya gaa yoo ilaalle irra ta'e tsooma akka gosa sadiitu jira. Warri gosa lama jedhanis jiru. Tsooma labsii fi tsooma fedhii kan jennu jira. Tsoomti labsii kun immoo tsooma dirqamaa fi tsooma fedhii kan jedhamu jira. Tsooma labsii jennee tsooma dirqamaa kan jennu torbatu jiru. Tsooma immoo labsiidha. Labsiidha kan jennu seerri bahee fi guyyaan bahee fi kan taa'e jechuudha. Beekamaa ta'ee lamatu jira. Isaanis tsooma yoodiitii fi akkasumas immoo waqtii abaabootti jennee kan ishee waamnu tsooma waqtii abaaboo yookaan tsooma tsiggee jennee kan godaansaadha keenya dubara maarameedhaaf itti yaadannudha jechuudha. Tsooma yoodiit kana yoo fudhanne abboonni keenya guyyaa 5 jedhanii
dubartittiin Yoodit jedhamtu kun qulqulleettiin kun tsoomiidhaan akkamittiin loltuu Nabukadnezar cimaa kan ta'e sana Hoolifarnesiin akkamittiin ishiin akka ishiin mo'atte sirriitti kitaabni qulqulluun kaa'eera. Humna tsoomiitiin diinni akkamitti akka kufuu ta'u achi kaa'eera. Abboonni keenya garuu tsoomiin keessa ishiitti haaressituudha waan ta'eef qalbii jijjiirrannaadhaaf kan taatu waan ta'eef tsoomiin walitti micciirama kirrii morma keenyatti hidhamuutiin fakkeeffamte. Ishiinis hiixannaa, lagannaa fi kadhannaadha wanta taateef kan ittiin qulqulloofnu kanaaf abboototiin keenya fidanii eessarra kaa'anii qaammee keessa kaa'anii jechuudha. Yoo tsoommattan qulqullooftanii xurii bara kanaa keessa jireenya haaraadhaan gara bara haaraatti ceetu jedhanii wanta nuuf kaa'aniif kanaaf ishiin kun qaammeen sirriitti ibsituu dhufaatii mootummaa Waaqayyooti. Sirriitti ibsituu fi calaqqisiistuu akka ishiin taate namni hundumtuu ni beeka. Guyyaa galgalaatis wangeela Maatewos boqonnaa 20 gaafa laallu maal jedhe seetamu. Sirriitti kan kaa'u waa'ee sa'aatii 11 sana hin hubattu jedhee yaada kiristaanonni kana dubbisan. Gooftaan galgala sa'aatii 11 irratti warra dhufaniif warruma guyyaa dhufan wajjin qixxee kanfaleefi jedha. Maaliif seetamma kun? Gooftaan keenya loogii hojjeteetii miti. Maal agarsiisuudhaafi galgalas yoo ta'e qalbii jijjiirrannaan jiraannaan harki gooftaa bal'aa ta'uusa. Qixuma warra kaleessa ati waggaa guutuu cubbuu hojjechaa bahe yakka dalagaa bahe kana keessatti immoo waaqni na dhagaa akka hin jenneef gooftaan maal godhe warruma galgala sa'aatii 11tti dhufan sanallee qixa warra kaanii isaan simate. Kanaaf galgala kana yoo akkas goone nutis faayitaawwii zeemaanis phaagumeettamanii jechuu dandeessa qaambeettamanii jechuudha. Galgala sa'aatii dhumaa keessattis namni qalbii jijjiirrannaan harki gooftaa bal'aadha si jedhuuf walitti fidanii jechuu barbaade. Ayyee abbaa keenya bareedaa ta'edhaan waa'ee dhufaatii gooftaadhaa fi qaammee kan isin ibsitanii dhaggeeffattoonni keenyas waan baay'ee asirraa hubataniiru jedhee yaada. Asumarraan waa'ee gara dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti soo dabarree bareeda jedhee yaada. Keessumattuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa akka inni dhufu macaafa qulqulluu keessatti iddoo adda addaatti ni himama. Lammaffaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Dhufaatii isaa inni lammaffaa kun isa durarraa maal adda godha? Yeroo lammaffaa dhufa. Dhufaatii lammaffaa jennee kan jira waan ta'eef isinis kaastaniitu barumsa keessatti amma nuuf ibsitanii jirtu waan ta'eef dhufaatii inni lammaffaa kun isa durarraa maal adda godhe? Maaf dhufuuf barbaachise? Namoonni baay'een as keessatti keessumatti warreen predestinationitti amananii jiru. Tsaggaa bichaa warreen jedhan yookaan immoo kennaa qofaadhaan jira waan ta'eef isaan kana as keessatti ilaaluu dandeenya. Eeyyee dhugaa sirriitti ilaaluu dandeenya gaaffii baay'ee bareedaadhas. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumatti ifatti ni dhufa. Dhufaatii gooftaa lama jennee barsiisna. Dhufaatii kasoominaan inni dhufee fi dhufaatii inni surraadhaan dhufu jenneeti kan nuti inni kaasnu. Dhufaatii kasoominaa sana inni waaqummaadhaan otoo nuti hin argin garuu dhaloota isaatiin argine. Dhalachuu inni durbeerraa taasiseen dhufnee argine gad of qabee hiriyoota isaa yookaan immoo Addaamiin fakkaatee ulfina waaqummaatiin otoo jiru jedhee Filiphisiiyuusii boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kaasnee hanga lakkoofsa 11tti akka dubbisnu sana gad of qabee kasoomaa ta'e garbicha isaa fakkaatee bifa namaatiin dhufe. Isa lammaffaa kanarratti garuu dhufaatiin ilma Waaqayyoo faarfannaa Daawit irratti Waaqayyoon ni dhufa. Waaqni keenya sin callisu abiddis fuula isaa duraa ni boba'a jedhamee akka dubbatame sana Waaqayyoon keenya ifatti ni dhufa. Ifatti gaafa jennu ergamoo farda isaarra taa'ee raayyaa ergamoota macca ergamootaatiin marfamee abiddi fuula isaa dura otoo boba'uu Waaqayyoon ni dhufa. Kaayyoon dhufaatii isaatii garuu akka kaayyoo isa jalqabaati miti. Kaayyoon inni jalqabaa idaa ilma namaa badii ilma namaatiif kaasaa kan faluudhaaf oolchaa ta'eeti kan inni dhiyaate. Inni lammaffaan garuu amantoota kan taanee jirru hundi keenya kan isatti amanne. Isatti amanuu keenyaan hojii raawwanneef hunda keenyaaf gooftaan keenya baankii amanamaa waanta ta'eef gatii tokko tokko keenyaan kan faluudhaaf ni dhufa. Ilmi namaas gatii dadhabbii isaatiin Kiristoositti amanuudhaan hojii qajeelinaa hojjeteef Waaqayyoon ni dhufa. Teessoo isaarras ni taa'a. Murteen hundumtuu ilma Waaqayyootti kennameera. Gaafa sanas namoonni bifa hoolaaf re'eetiin cubbamoonni karaa bitaatiin qulqulloonni karaa mirgaatiin dhaabbatanii hundumtuu gatii hojii isaanii ni argatu. Kunis dhufaatii Waaqayyoo isa lammaffaatiin warra mirga jiraatu dhaabbatanii jiraniif ilmi Waaqayyoo sagalee jireenyaa dhageessisa. Sagalee jireenyaa jechuun isin eebbifamtoota abbaa kootii addunyaan uumamuun dura bakka isiniif qophooftetti warri beela'ee naaf laattan dheebodhee na obaastan keessummaa ta'ee na simattan dhukkubsadhee na gaafattan koottaa gara biyya kanaatti galaa jedhee sagaleen afaan ilmaarraa guyyaa dhufaatii lammaffaatti warra mirga dhaabataniif hoolota isaatiif dhiyaatu maal jedhama? Sagalee jireenyaa jedhama. Sagalee jireenyaa sana nu dhageessisuuf warra
irratti immoo du'a labsuudhaaf dhufa gooftaan. Warra isaaf hin amanamne, warra maqaa isaatiin arjummaa hin taasisne, har'a amanuu qofti gahaadha warra jedhan. Fayyineerra akkasumas immoo raggaasifamneerra warra jedhan sanaan anaan taatanii naaf hin laanne warra karaa irratti kufan anaan kan fakkeeffaman isaan kanaafuu maa hin goone isin taanaan isin abaaramtoota narraa deemaa jedhee gara ibidda bara baraatti hin deemu. Inni kun immoo du'a lammaffaa jedhama. Kanaaf gooftaan hundee amantaa mana kiristaanaa ortodoksii keessattis kan jedhu maal jedhaa ishiin dhumatti hin fidnu Waaqayyos warra du'anii fi warra jiran irratti murteessuudhaaf lammaffaa ni dhufa waan jedhuuf ishii kanaaf dhufaa jechuudha. Kanaafuu murteedhaaf dhufaa jedha lamaffaarratti. Ishii abbaa keenya egaa ammas achuma irraan ol qabsiisee keessumatti waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ol qabsiisne yeroo baay'ee namoonni yaada dogoggoraarotti kaasan jiru. Kun kan inni maddu waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuu dhabuurraa kan ka'e wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti kan eeramee jiru guyyittii sana ilmas yoo ta'e hin beeku kan jedhu. Caqqa sana kaasuudhaan ilmas yoo ta'e isa jedhu kan asirratti isaanii gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa dhufaatii isaa hin beeku abbaadhaan alatti jedhanii aangoo abbaadhaaf ilmaa yeroo itti wal caalchisan waaqummaa isaa yeroo itti hanqisan hin kaasu. Caqasa kana akkamittiin nuuf ibsitu dhufaatii gooftaa wajjin? Dhugaatti caqasti kun baay'ee biratti kan akka dogoggoraatti fudhatame kitaaba qulqulluu dubbisuu wallaaluu irraa kan dhufee fi barumsa abboonni keenya kaleessa barsiisan irra andimtaa isaanii hubachuu dhabuurraan kan dhufedha. Warri mana keenyaas miti kan kana jedhu. Barumsichi egaa barumsi mana kiristaanaa keenya cigoo iddoo of keessaa qaba. Jecha sana keessatti ilmi sin beeku kan jedhutu nama baay'eetti gaaffii ta'a. Ilmi sin beeku kan jedhamee fi kuni fedhii namummaati yookaan immoo beekumsa namummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos walooma yookaan tawaahidoodhaan inni kan inni dhufee nu fakkaateetii jiru. Yeroo sanatti tokko icciitii sana nama kamittuu himuu dhiisuu barbaaduudhaaf gooftaan keenya. Lammaffaan immoo namummaan kana beekuu hin dandeessuudha. Namummaan kana beekuu hin dandeessu. Waaqummaa hin barsiisna gaamma foonummaan ilma qofaa fi kan inni dubbatamu. Ilma namaas kan jedhamee waamame ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha malee Sillaasee tokkummaa isaa keessatti gaafa barsiisnu maal jennaa? Yaadaan, fedhiidhaan, uumuudhaan, wanta hundarratti murteedhaan abbaan ilmii fi hafuurri qulqulluun tokko jenneeti kan nuti barsiisnu kana keessatti. Garuu yaadni achi keessatti ibsamuudhaa barbaade maali? Kan jennee achi keessatti yoo fudhannee ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatiin ilma Waaqayyoo akkuma baranoo itti ta'e ni ta'a kan jedhu gooftaan keenya kaaseera. Isa kanarratti maalidha kan nuti hubannu? Baranoo ni beeknu. Bishaan badiinsaa akka dhufuudhaaf jiru ilma namaatiif badiin akka beellamame beekamaadha. Haa ta'uti garuu guyyaan sun beekamtuudha. Guyyaan sun beekamuun ishii rakkoo guddaa fide bara sanatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana haala kanaan fayyadamuunsaa dubbiin baranoo akka irra hin deebi'amne ibsuudhaaf. Maali baranooitti guyyaa kanan nu hafe jedhu aga guyyaa sanatti in sirbaa amma nan nu hafe jedha namni abdii godhata. Jenereeshinii isa dhaqee guyyaa sana ga'utuyyuu waa'ee cubbuu isaatiif yaadda'a malee namni sanaan asii yaaddu akka barbaadetti jireenya gadhiisee jiraata jechuudha. Gooftaan keenyas akkuma baranooitti ta'e nyaachuudhaan, dhuguudhaan, bohaaruudhaan, sagagaluudhaan jireenya adda addaatiin akkuma sanatti dhufaatiin ilma Waaqayyoo akka hin taane hambisuu gaafa barbaadu guyyatti hunda jalaa dhokseera. Guyyattiin dhokachuu qabdes baay'isawee. Maaliif iseeti? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waggaa 200 irraan dhufatoo jedheera ta'e warri waggaa 100 qofa jiraatan waa'ee dhufaatii gooftaatiif hin dhiphatan. Kanaaf dhufaatii isaa maal godhu? Anis Waaqayyo irraa boruu dhufaa hin beeku. Atis har'a qalbii jijjiirratta. Waaqayyo guyyaa dhufu. Uncertain deedha. Hin beeku. Atis hin dhiphatta. Dhaloonni waggaa 100 irraa dhufus warri waggaa 500 irraa dura turanis Waaqayyo guyyaa inni dhufu hin beekan waanta ta'eef namni hundumtuu maal ta'aa deema? Waaqayyo natti dhufaa waan jedhu irraa kan ka'e hunduu qalbii jijjiirrata. Qalbii akka jijjiirrannu ergama wangeelaati. Cubbuu keenya wajjin akka duunu Waaqayyoon hin barbaadu. Yaanni Waaqayyo inni guddaan dhaloonni jenereeshinii kam keessa jiruyyuu qooddataa fi hirmaataa qalbii jijjiiranaa ta'e badhaasti Waaqayyo ilma namaaf kenne keessaa inni guddaan ilma namaa adda ishii foon dadhabaa kuftu guyyaadhaan namni kufa hin ka'a amala namummaa keenyaa keessaa ishiin tokko kufanii ka'uudha. Kufanii ka'uu sanaaf badhaasti nuuf kenname immoo qalbii jijjiirrannaadha. Qalbii jijjiirrannaa sanatti yeroo kamiyyuu akka nuti fayyadamnuuf jecha dhaloonni hundumtuu akka itti fayyadamuuf. Maaliif amma namni tokko waggaa akkasitti Waaqayyo dhufa jedhanii denomination yaallee amantii garaagaraa keessatti yeroo dubbatan argineerra addunyaa keessatti baay'een isaanii warreen eegaa turan amma guyyaa sanaatti sa'aatiillee himanii warreen akkas godhan jira.
Kun sirriidhaa miti. Ishiin beekumsi ishii furtuu gateetti ilma waaqayyoo irra jiru qofatti kennamtee jirti. Isa kana qofa waaqayyo sana qofatu beeka. Kanaaf qalbii akka itti jijjiiratu dhaloonni kamiyyuu qooddataa jireenyaa akka ta'uuf jecha guyyaan sun murtoonnaan dhaloota tokko qofatu fayyadamaa ta'a waanta ta'uuf guyyaan sun beekamuun immoo cubbuutti nama eeyyamsiisa. Otoo guyyaan sun beekameera ta'ee jenereeshiniin iddoo guyyaa dhufaati sanaa ga'u qalbii jijjiirataa jenereeshiniin baay'een isaa garuu maal ta'a? Utuun jijjiiratiin dura maaliif waan natti dhufan jedhu. Kanaaf intenshiniin yookaan immoo yaadni waaqayyoo jecha kanarra jiru kana ta'uusaa namni beekee akkasitti deemudha malee ilmi waaqayyoo kan murteessu eenyuun firduu lula walli saxxaa murtee hundayyuu koo ilmaaf kenne jedha. Murteessaanuu isaadha. Murteessaanuu isaadha. Inni koo abbaan ana keessa jira anis abbaa keessa jira abbaa barbaacha iddoo biraa dhaqina ilmas barbaacha iddoo biraa dhaqina jedhee kan dubbatu. Isa kana keessatti namumti kana dubbatu iyyuu Iyesuusiin hin barree jechuudha. Inni iyyuu ammayyuu Iyesuus barbaaduu qaba. Iyesuus sana isa dhugaa sana Iyesuus isa biraa jira. Isa lammaffaa Qorontosii boqonnaa 11 lakkoofsa 4 jiru Iyesuus isa biraa jira namichi. Wangeelas isa biraa jira. Kanaaf gara wangeela isa dhugaa fi Iyesuus isa dhugaatti yoo dhufeera ta'e kun isaaf galuu danda'a jechuun barbaada. Haala bareedaatti argasisan ibsitanii egaa caqasa kana namoota baay'eetti illee gororoo baay'ee waaqummaa isaa hir'isanii akka inni waaqa guutuu hin taane hunda beeka jechuun amala waaqummaa keessa tokko hunda beekaadha. Waaqayyo laa wanti tokko hin jiru. Garuu isaan akka inni jecha kana ofiif dubbate qofaatti hoggaan kaasantu jira waan ta'eef karaa bareedaan nuuf ibsitanii baay'ee guddaan nuuf godhatama jechuun barbaada abbaa keenya. Asumarraan immoo yoo deemnu gara du'aa ka'umsa ilmaan namaatti dhufna jechuun lammaffaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa ilma namaa wajjin wal qabata waan ta'eedhaaf du'aa ka'umsa waliin yookaan general resurrection jennu kana keessatti kan jedhamu keessatti kan du'aa ka'an warra qajeelota qofamu hundumaadha. Warreen hojii gaarii raawwatan qofatti du'aa ka'amu warreen hojii hamaa hojjetanis du'aa ka'u. Erga du'aa ka'anii booda warreen qajeelonni garam warreen jalloonni garam deemu du'aa ka'ummaa barbaachisa warra jallootaaf yoon ka'u ta'e. Guddaa galatoomii. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee ajaa'ibaadha. Keessumattuu immoo kitaaba keenya keessatti mul'ata Yohaannisis ka'umsa godhatanii boqonnaa 20 kan jiru irrattis namoonni akkuma caqasa amma dura kaasni sana irratti itti dogoggoruu kan barbaadan jiru. Du'aa ka'iinsa jalqabaa kan jedhamtu jirti. Du'aa ka'umsa lammaffaa yookaan immoo general resurrection kan nuti jennee nuti barsiisnu jira akka mana kiristaanaa keenyatti. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti fi akkaataa andimtaa mana kiristaanaa keenya keessatti du'aa ka'umsi jalqabaa kan jennu jira. Du'aa ka'iinsa jalqabaa kan nuti jennee kaasnu ishiin kamidha? Yaadaan, lapheedhaan, amantiidhaan du'a keessaa ka'uudha. Innis tokkicha ilma waaqayyoo isa waaqayyo abbaan otoo hin mararsiifatin akka Abrahaam tokkicha ilma isaa jaalala waaqayyootiif kenne waaqayyo abbaan immoo jaalala ilmaan namaatiif akkasumaan kan inni nuuf kenne sanatti amanuu fi fudhachuudhaan ka'umsa jalqabaa ka ilmi namaa kamiyyuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasnee hanga 18tti gaafa dubbisnu sirriitti ka'eera. Warri isatti aman jireenya qabu isaan ka'aniiru du'oota miti. Yesuus Kiristoositti amannee har'ayyuu kaaneerra nuti. Warra kaanee jirrudha. Har'ayyuu ka'umsa sana keessa jirra. Kanaaf ikkoo Phaawulos Filiphisiisii boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti har'as taa'uu korotoon gooftaa koo Yesuus Kiristoos bira deemee natti tola ture. Garuu isiniif jecha amantootaaf jecha iddoo kana taa'ama. Inni ka'eera ammayyuu eessa jira? Ka'eera iddoo sana Yesuus bira taa'eera ammayyuu. Amantiidhaan kaaneerra nuti sar'a. Maaliif kana naaf as teessise? Kan fuula gooftichaa dura akka deddeebinu galata humna keenyaa qabannee akka daa'imnuuf kan nu gargaare maalidha? Ka'umsa sanadha. Warri isatti amanan, warri seexana jibban, warri waaqa tolfamaadhaaf amanuu didan, seexanicha bara dhumaa irratti ka'u sana mallattoo isaa fudhachuu kan didan, akkasumas isaaf jilbeeffachuu, si'ilii isaa fudhachuu kan didan hundumtiyyuu ka'umsa sana ka'aniiru. Misirroowwan Kiristoos wajjin bara baraan mo'anii jiraatanidha. Warra mooticha wajjin mo'anii jiraatanidha. Inni kun hundaaf ta'ee garuu immoo maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti warri ilma waaqayyoo hin fudhanne har'ayyuu itti murtaa'eera jedha. Zaareen kun mana ulbaachuudhaan tafardubbaachuu itti murtaa'eera jedha. Maal jala jiru jechuudha. Ka'insa nuti har'a kaanee jiru isaan hin kaane. Inni kun immoo amma nama har'a du'ee qajeelaan har'a du'e gannata gala, cubbamaan har'a du'e immoo si'ool gala. Amma murtee isa boodaatiin dhufaatii lammaffaadhaan booda garuu si'oolis badduudha, gannatis darbituudha. Warri gannatis ni dhiyaatu, warri si'oolis ni dhiyaatu. Warri qaamaan jiran immoo maal ta'u?
ni jijjiiramu. Qulqulluun Phaawulos maaliif foon kanaan namni hin deemu waanta ta'eef. Isa kanaaf jeneraal resurrectionii sana keessatti hundumti uumamti kamiyyuu fuula gooftaa dura akka dhaabbatu kitaabni qulqulluun iddoo baay'eetti ni ka'a. Keessaa Filiippisiusii boqonnaa 2 lakkoofsa 10 kaasnee hanga 11tti yoo ilaallu jilbi hundumtuu maqaa isaatiif akka jilbeeffatuuf arrabni hundumtuus akka isaaf dhugamu. Yaa wagguuti minkwaan yaa yaallu jedha koo gaafannee dhufu. Argite tamti yaa wagguu maalati koo yakaadooti naachu. Warri waraanan mataan isaanii ifaan ifatti Kiristoos inni argu jedha. Warri waraanan kun warra samananiidha. Inamannu jedhanii koo warra sagananiidha. Ka'u malee immoo nama akkamitti arga? Ka'aniiru gooftaa isaanii argaa jiru. Garuu eessa dhaabbatu yoo jenne bitaarra kan isaan dhaabbatan. Toloonni eessarra dhaabbatu? Qajeelonni eessa dhaabbatu? Gara mirgaa dhaabbatu. Isa kana keessatti amantoota qofa miti warra Iyesuus Kiristoositti amanan qofa miti kan mirga dhaabbatan. Warra Iyesuus Kiristoositti amananii amanamummaa agarsiisanidha. Dubbii fayyinaa keenya keessatti manni kiristaanaa fayyuudhaaf amanamuu jetti. Amanuu ida'uu amanamu. Amanuu jechuun fudhannaadha. Sadarkaa yaadaatti. Amanuu qofa isa jedhu hambisaa jechuudha kun. Amanuun nama fayyisa. Amanuu qofti garuu nama fayyisu. Isa kana namni sirriitti beekuudha qaba. Amanuu qofti nama fayyisa taanaan murtiidhaaf teessoo isaa irra taa'u gooftaan hin barbaachisu jechuudha. Maaliif beelofti? Kan beela ilaachuun amanuu miti koo. Amananii hojii taasisanidha. Kanaaf Yohaannis afaan warqee jecha inni dubbatu keessaa guyyattii ishee kana gaafa nuuf fidee kaa'u maal jedha? Warri amannee amanamuudhaa dhabne guyyattii ishii sana irratti warri zayitiin keenya hir'oo akka misirroo qaxalee shananii warri hin taane yaa monoksee ati monoksummaa koo qofaan nan fayya jetta. Yaa lubaa lubummaa koo qofaan yaa kiristaanummaa koo qofaan nan fayya taanaan siif wayyoo ati akka allaattii koochoo tokko qofa qabduuti jedha. Allaattiin koochoo tokko barrisuu hin danda'u. Allaattiin tokko barrisuudhaaf maal isa barbaachisa? Koochoo lama qabaachuu. Nutis amanuu irratti amanamuu qabaan. Daa'imni tokko mataan isaa fayyuudhaaf ikkoo amantii karaa abbaa kiristinnaa kaasuutiin tsaloota hayimaanotii yookaan immoo kadhannaa amantaa jedhaaf hundee amantaa jedhaaf achi immoo mucichiin cuuphama kun amanamuudha. Achiin qorroba kun amanamuudha. Gocha waan ta'eef gochatu jira waan ta'eef achi keessatti. Kana gochuudhaan ilmi namaa fayyina sanatti kan dhufu inni guddates immoo amaneet gocha amantiidhaan raawwadhu jedhame sana raawwachuudhaan ilmi namaa maal ta'a? Ni dhufu. Kanaaf qulqulluu cubbamoonni ka'anii karaa bitaa dhaabatan warri namanne karaa sanaa dhaabbatan malee amantoota warra jedhaman kiristaanonni mataan isaanii amananii namni tokko amma ilaalcha barsiisa yeroo dhiyoo keessa dhufeen shirifraafii saantima shirifraafiidhaan nan fayyaayi wanta jedhu kan kaasan jiru. Amantiidhaan ala taate yoo goote hin fayyitu. Amantiidhaan ta'ee namni godhe garuu ittiin fayya. Guyyaa gooftaan dhufus deebii ittiin deebisa. Kanaaf jeneraal resurrectionii keessa uumamni hundumtuu kitaaba keenya irratti Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 10 hanga 11 irratti hundinuu teessoo murtee fuuldura ni dhaabbanna jedha. Hundiyyuu teessoo murtee caala hunda keessaa eenyu tambisere. Ifaan ifatti warri hin amanne kitaaba qulqulluu keessatti teessoo firdii duraan dhaabatan kan jedhu jiru. Garuu kitaaba qulqulluu keessatti hundinuu teessoo murtee fuuldura ni dhaabbanna jedhameera wanta ta'eef. Abbaa keenya ala bareedaadhaan kallattii adda addaan nu kaastanii waaqayyo isin eebbisu. Ammas kanuma wajjin ol qabsiisnee waa'ee du'aa ka'umsaa ilmaan namaa wajjin ol qabsiisnee yaadonni tokko waan kaaniif yeroo adda addaatti isa kanarratti akka hubannoo ta'uudhaaf qaamni namni tokko ittiin du'aa ka'u qaama isa kamiin du'aa ka'uu danda'a namni tokko qaama du'aa ka'aa gaafa jennu qaama kamiin isa kana wajjin ol qabsiisnee erga qulqulluun Phaawulos barreessin namoonni baay'ee shakkii yookaan falmiin kaasu waan ta'eef tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 50 kan jiru obboloo tokko namni fooniif dhiigaan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhee ni ibsa waan ta'eef asirratti qaama kamiidhaan namni kan du'aan ka'u mootummaa waaqayyootti kan inni galu asumarraan kan nuuf ibsitu caqasa kana wajjin ol qabsiistanii. Guddaa galatooma gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffiin kun dhugumas barumsa mana kiristaanaa keessatti hiika guddaa qaba. Nuyi immoo galgala keenyadhas abdii keenya ishee dhumaate waan ta'eef duraan dursa ilmi namaa barri haaraan biyyi haaraan akka jiru beekuudha qabaata. Amma mana kiristaanaa keenya keessatti yeroo barsiisnu baroota hedduu ni barsiisna.
bara laphee kan jennu jira, bara seeraa kan jennu jira, akkasumas bara wangeelaa yookaan bara ergaagaa kan jennu jira. Sana booda bara isa jiru namni baay'een hin caqasu. Bara haaraa jedhamti. Maaliif bara wangeelaan booda kan jiru jechuudha. Barri wangeelaa koo Kiristoosiin nu geessite. Ka Kiristoosii kaastee fuutee ammas Kiristoositti nu kennite. Kanaan booda mootummaa Waaqaa keessatti wangeelli nu lallabamu. Wangeelli koo afa saaqinsi wangeelaa maal jedha? Qalbii jijjiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti nu jedha. Dhiqadhaa cubbuu keessanii. Yohaannis lafa onaa keessatti daandii sana xalaga, daandii sana sororsa, jallaa sororsa. Maaliif? Kiristoosiin nu ga'uudhaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuuphamee afaan isaa akkas jedhee banate jedha. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti qalbii jijjiirradhaa jedhee. Bartoota isaa 12 barsiisee gaafa addunyaatti deemaatii mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti qalbii jijjiirradhaa jedha namooti. Qalbii jijjiirrattee dhaqxee mootummaa Waaqayyoo keessa gallaan cubbuu hojjechuun hin jiru. Kanaafuu qalbii jijjiirrannaanis hin jiru. Bara haaraa. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti iska mattaadee zaman jedha. Yookaan hanga bara haaraawutti. Riistiraakcharii ta'a barri dhufu baay'ee. Wada qaddamaa botaa iskimmallas daras jedha. Amma addaam nama akkamii ture gannata keessatti? Foon akkamiiti? Isa kan sirriitti beekuudhaati qabaanna. Ulfina akkamiitiin ture? Kanaaf bara sana keessatti foon hadhaa kanaan miti kan nuti jiran. Foon hadhaa kana innaa jennu immoo siruma shii gannaa miti. Foon kun isin haaraa. Barri sikkoo ni haaraa. Biyya sana keessatti misirroo haaraa taane akka haaraatti jiraachuudhaaf jirra. Kan qulqulluun Phaawulos dubbatu amala namummaa har'a qabdan kana. Adabbi addaamirra jiru kanaa miti. Adabbi addaamirra jiru keessa addaan biyyoo taatee biyyootti deebitedha. Kanaaf namni dhalata, giraajuwaalii ni guddata, ni gahoossumaa, erga gaheessumee qooda hin dulloomaa, deebi'ee immoo maal ta'a? Ni du'a. Amala kanatu nurraa afaadha yaadni qulqulluun Phaawulos nuun jechaatee jiru. Qulqullicha Timootewos immoo sirriitti barsiiseera kan. Amma gaafa Kiristoos dhufu dheeraan hin jiru gabaabaan, furdaan hin jiru qal'aan, bal'aan hin jiru naafti. Hundumtuu qixa ta'e. Haati intala ishii hin beektu, abbaan ilma isaa hin beeku, namni waliin beeku. Muraa goommanaa ta'e namni hundumtuu maal ta'a? Ka'uudhaaf jira. Kana jechuun kitaaba qulqulluu keenya keessatti qulqulluun Phaawulos ifaan ifatti wanti inni barsiise maalidha yoo jenne amalli foonii, amalli namummaa foonii ishiin har'a nuti qabnu Kiristoos fuulduraan kan jirtu manca'uun, dulloomuun, qoramuun, du'uun, bosbosuun, foon irratti mo'uun mootummaa gooftaa hin dhaaltanidha. Amma Magdalaawit Maariyaam yookaan Maariyaam isheen Magdalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa awwaalamee turetti ganamaan maal goote jedha. Reenfa isaa shittoo dibuudhaaf bakka awwaalcha cufame sana eenyutu dhagaanuuf garagalcha jechaa deemte jedha. Gaafa achi geessu wanti isa dubbiin isaa bal'aadha. Gooftaan itti mul'annaan Rabbuuni barsiisaa koo jettee itti fiigde. Gooftaan maal jedheen? Yaa dubartittii nana gara abbaa kootitti ol hin baaneetii nan tuqiini jedheen. Namoonni baay'een amma bakka yoo impeereedii ishiirra turte kan jedhanii barsiisan jiru. Waan adda addaa cubbamtuudha kaleessa waan turteef. Kana miti. Kan gooftaan naan tuqiin jedhee foonichi sana booda foon tuqamu miti waanta ta'eef. Katinsaa'ii boohalaa yaalleessi ga'a. Foon du'aa ka'iinsaan booda jiru ulfaataadha. Toomaas irraa arguu dandeessa. Kaleessa Magdalaawit isheen Maariyaam isheen Magdalaa maal gooteerti? Gooftaa mataasaa qabattee shittoo dibdi. Luka isaarratti immoo boochee shurrubbaa ishiitiin rifeensa ishiitiin maal gooti? Ni xaragdi turte. Umaa ishiin gubne na gubee foon gooftaa kootii na gube jenne. Toomaas garuu du'aa ka'iinsaan booda hin amanu jennaan koottute iddoon waraaname tuqe jennaan gaafa inni tokko maal godhe jedha. Harki isaa hin komattaraa'e. Barsiisaa koo gooftaa koo waaqa koo jedheen na utaale. Eenyu Toomaas maaliif gube foonichi? Foon du'aa ka'iinsaan booda jiruudha waanta ta'eef. Foon danda'amu miti waanta ta'eef. Sanaan booda foon diinni loluu danda'u miti. Kiristoos du'aan dura fedha isaatiin du'a fudhachuudhaan dura maal ta'eera jedha? Dhukkubsateera. Waraanameeyyuu maal ta'e jenna? Du'e jenna miti. Foonummaadhaan yookaan namummaadhaan maal ta'eera? Du'eera. Sanaan booda garuu qaamni kamillee miidhaa irraan ga'uu hin danda'u. Humna du'aa ka'iinsaa boodaan maal ta'eera? Haaraweera waan ta'eef foon sun. Foon haarawaa sanaadha. Qulqulluun Phaawulos isa qofa miti koo warra duune qofa iyyuu miti. Nutumti warri jirru iyyuu maal taana jedha? Libsuu ijaa keessatti maal taana jedha? Ni jijjiiramnaa jedha. Ni jijjiiramnaa jechuun foon sun humna waaqummaan kennu sanaan guyyaa sana. Kanaan booda foon beelawaa miti. Nyaata hin barbaadu. Dheebotaa miti hin barbaadu.
Amma maal jenna bataskaana keenya keessatti nyaanni ergamootaa galata isaanii galanni isaanis nyaata isaaniiti jenna. Hin dadhabanii jechuudha ko. Boqonnaan isaanii tajaajila isaaniiti. Nutis kanaan booda amala eenyu godhanna jechuudha. Amala ergamummaati. Har'a maqaan keenya ergamoota foonawoo jedhama. Ergamoota foonawoodha. Boru garuu amala foonummaa gaafa jedhu ifaadha. Dadhabuudha, beela'uudha, bosbosuudha, dhiiguudha, dhukkubsachuudha. Kun hundumtu qoramuudha, cubbuutti kufuudha. Sanaan booda garuu maal hin ta'u namni cubbuutti hin kufu. Waaqayyo gooftaan nu gargaaree sagalee jireenyaa itti galaa jedhamu sanatti dhageenye ergamoonni mirgarraa ni faarfatu. Faaruu ergamootaa sinaa dhageessisu jenna miti yaa. Ergamoonni yeroo galaa ilmi jedhee sagalee jireenyaa nu dhageessisu in faarfatu jedhama. Faarfannaan ergamootaa sun lafee kan lalisiisu, lubbuu kan burraaqsisu, akka addaan fayyisi ol keessatti gaggaragalan, akka Yohaannis gaafa sagalee Maariyaam gara Elsaabeet keessa taa'ee dhaga'e sanatti burraaqe sanattis ilmi namaa maal ta'a jedha. Ni burraaqa jechuudha. Foon haaraadhaani. Foon hin dadhabneen itti gallaadha malee namni foon gatee yookaan namummaan isaa gara biraatti jijjiirameetii miti. Garuu addaam jalqabaa ta'ee nama waggaa 30 ta'ee dhiirri hewaan jalqabaa ta'anii dubartoonni shamarra geessu miidhagduu waggaa 15 ta'ee hundumtuu ka'ee maal ta'a biyya jireenyaa sana keessa ni jiraata jechuudha. Kanaan booda jireenyi saaraadha. Amala ergamootaatiin jiraanna. Dadhabee na afaanan ciisaan hin jiru. Amala ergamootaa qabanneeti. Galata qofaan murtoofnee kan jiraannu. Sana booda akkoo aduun jira. Aduun hin jiru akkoo. Halkan hin jiru kan itti boqottu. Maaliif dhufaati Kiristoos irratti aduun baddeerti. Kanaan booda biyya haaraadha. Kanaaf abbaan keenya qulqulluun Phaawulosis jecha kana hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti kan ifaan ifatti kitaaba qulqulluu keenya irratti kan inni barreeffamee jiruuf waata biraatiif miti. Iskamittaaddas zaman hanga bara haarawaatti gaafa barri sun haarawu foon keenyas maal ta'a? Ni haarawa. Haarawuuf immoo kireetir ta'uun tokko miti. Haaraa jechuun kan jirutu haaraa amala isaa keessatti. Mattaaddas katabaalee yookaan immoo haarawu yoo jedhame wanta jirutu ati mana kana ka'een haaressatoo jettee amma maal goote? Isuma kana halluudhaan haa ta'u. Halluu jijjiiruudhaan haa ta'u. Wantoota adda addaa itti fayyadamuu yookaan immoo haa ta'u haaressita malee kan biraati miti. Kanaaf namni foonuma isaa isinni qabatee jiru sanatu maal isaaf ta'a jechuudha? Haarawaa fi isa ka'es yoo ta'e foonuma namoonni kaleessa turan sanatu humna waaqummaan jireenya bara baraatiin ittiin akka jiraatu isa dandeessisu sana humna waaqummaan itti galchee taasisuun haaressu sanaan kan dhufuudha malee namni wanta biraa yookaan immoo lubbuu qofatu yookaan immoo foon awwaalamee hafee du'aa ka'iinsi hafee yookaan immoo foon gatamee dhiigni gatameet lubbuu qofatu biyya waaqaa deeme inni jedhamu isa har'a haasofnu kanaadha. Isa gannataaf jennu yookaan isa si'ooliif jennu ta'a malee jireenya mootummaa waaqayyootiif isa jennu miti jechuudha. Haala bareedaadhaan keessa nuuf kaastanii gaaffiiwwan guruunfaaf akka nuuf ta'uudhaaf keessumattuu waa'ee qaammee kaasnee ilaalleerraa waa'ee dhufaatii Kiristoos ilaallee jirra. Waa'ee du'aa ka'umsaa ilmaan namaa immoo ilaallee jirra. Kun hundumtuu kan nuti taasisaa jirru dhimmoota ilma namaa jireenya ilma namaa wajjin wal qabatedha. Waa'ee mootummaa waaqayyoo gaafa kaasnu waa'ee keenyadha. Waa'ee jireenya keenyadha waan ta'eedha. Kiristaanota hundaaf hordoftoota miidiyaa kanaaf keessumattuu tibba qaammee kana yeroo hafte kana keessatti akkamitti akka isaan dabarsitan erga akkamii dhaamtuuf. Waaqayyoon sinaa eebbisu dhugumatti isinis mata duree kanarratti qopheessuu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Sirriitti yaaduu keessan agarsiisa kuni. Inni guddaan giddugaleessi ergaagaa yookaan wangeelaa maali yoo jenne namni hundumtuu qalbii jijjiirratee jireenya bara baraatiif akka ga'udha. Kanaaf yeroo kana keessatti namni hundumtuu qalbii jijjiirratee of qopheessee dhiqannaallee qabdi torbeen kun dhiqannaa yookaan immoo facaafannaa kan jennu namni gaafa torbee kana keessa guutuutti kan cuuphamu jira yookaan immoo facaafatu jira gaafa rufaa'ilees kun haara'uudhaaf dhiqachuudhaaf cubbuu keessan irraa dhiqadhaa jedha waan ta'eef namni hundumtuu qalbii jijjiirratee soomiif kadhannaadhaan murtaa'ee abbaa gaabbii isaa argatee hidhama cubbuu keessa ture keessaa bahee gara mootummaa waaqayyootti ce'uudhaaf qophaa'ee jiraachuudha qabaata. Waaqayyo gooftaan keenya dubartittii Elzaabel jedhamtu mul'ata Yohaannis irra jirtu maal jedhaa? Akka qalbii jijjiirrattuuf yeroo ishiidhaaf kenneen ture jedha. Yeroon kan nuuf kennamuuf maaliif akka qalbii jijjiirrannuufidha wanta biraatiin miti. Sirriitti namni keenya kan beekuudha qabaatu jechuudha. Luqaas boqonnaa 8 irrattis hundi keenya kan beeknu
maaltu jira namni akka qalbii jijjiiratuuf waaqayyoon fakkeenya yookaan paaraabileen achi keessa dhaabee nuuf kaa'eera jechuudha. Namni hundumtuu qalbii jijjiirrachuudhaaf dammaquudhaatii qabaata. Barri keenyattis abboonni keenya gaafa mammaa kan afaan Amaariffaatiin maal jedhu seeti? Idmee lanissahaa zaman lafissahaa jedhu. Umuriin kan namaaf kennamtu qalbii jijjiirrannaadhaaf barri immoo kan gammachuu haa ta'u jedhu. Kanaaf barri kan namaaf kennamtu umuriin kan namaaf kennamtu qalbii akka itti jijjiirrannuuf waan ta'eef kaayyoo abboonni keenya kaleessatti yaadanii qulqulloonni nuuf ka'an duukaa buune qalbii jijjiirrannee bara haaraa jireenya haaraadhaan kunoo ganni darbeera jennee dubbachuudhaaf kitaaba weedduu caalu boqonnaa 2:11 kaasnee gaafa dubbisnu kunoo ganni darbe lolaanis dhangala'ee darbe amma dachee keenya irratti sagaleen gugee dhagahame abdii haaraan nutti mul'ate. Kanaaf wanta gaarii dhaga'uudhaaf namni ganna lolaan kaffa qorumsa keenya ofirraa dabarsuu kan dandeenyu qalbii jijjiirrannaan waan ta'eef namni hundumtuu qalbii jijjiirrate waaqayyo isaatti araaramee deemuun baay'ee murteessaadha jechuudhaan barbaada. Isinis wantoota akkasitti uummata keessaniif ta'an akkasitti qindeessuu keessaniif guddaa galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Abbaa keenya egaa ergaa guddaa barumsa guddaa nu dabarsitanii jirtu. Dhumarratti wanta jechuu barbaadu keessumattuu hojii isin hojjetaa jirtanii wajjin asumaraan uummannis akka inni beeku waan hin barbaaduuf yeroo hedduu hojiiwwan tajaajila mana kiristaanaa irratti yeroo keessan aarsanii taasistu barsiisaa yuunivarsiitiidha du'a mana kiristaanaadha keessumattuu hawwiin keenya yeroo baay'ee wanta isin dubbattan keessaa namni lubummaa qabu tokko akaadaamikaalis ispirichuwaalis namoota baay'ee jabaatoo ta'an jettanii kan kaastan waraabbii nu gargaare gara fuulduraatti mata duree kana irratti naasa'uuna. Keessumattuu hojii isin dhiyeenya gara miidiyaatti ittiin baatan keessaa kitaabota 81 keessaa tokko kitaabni Diisqiliyaa kitaaba tokkodha. Kitaaba sana gara afaan Oromootti nuuf hiiktanii jirtu. As miidiyaa keenyattis argamee jira. Dhimma kitaaba kana wajjin wal qabsiiseetti nu waa'eettanii bakka argama isaa asumaraan eertanii namoonni akka isaan fayyadaman erga nu dabarsitanii jechuun barbaada. Tole guddaa galatoomaa jecha egaa tajaajila afaan Oromoo guddisuu keessanii tokko kitaabota uummata biraan ga'uudha afaan uummanni dubbisuuni. Kitaabni kun kitaaba baay'ee barbaachisaadha. Kitaaba kana dhabuu keenyaan seera malee ta'aniiru, seera maleeyyii ta'aniiru. Namni kitaaba Diisqiliyaa dubbatu kitaabni Diisqiliyaa hiikti isaa sirna akkamitti akka nyaannu, akkamitti akka dhugnu, akkamitti akka kadhannu, akkamitti akka uffannu qabannaa qaama keenyaarraallee ka'ee waan hunda kan nu barsiisudha kitaabni kun. Kanaaf kitaabni kun afaan Oromootiin maxxanee yeroo ammaa kana godinaalee adda addaattis raabsineerra. Garuu Finfinnee biiroo waldaa duuka bu'ootaa taa'eeti kan inni jiru. Kanaaf namoonni asii fudhatanii uummata biraan ga'u. Ofiif dubbisuu qofa otoo hin ta'in mana ofiillee akka itti jiraatan, gaa'elli ofiillee akkamitti qabamu akka jiraatu sirriitti kitaaba ibsuudha waanta ta'eef waan hunda keenya jechuu dandeenya Diisqiliyaa jechuun. Kitaaba 81 qabna jenna malee 81 maal akka ta'e hin beeknu. Kitaabni 81tti jedhamee maxxanee amma harkatti qabannee jirru 73 akkasiiti. 8 isaanii qoba waan jiraniif isaan keessaanis kun immoo afaan Amaariffaatiin hiikamee waan jiruuf afaan keenyatti hiikneefillee dubbisaa jireenya ittiin fooyyeffadhaa ergaa jedhuun qabaa fi galatooma. Abbaa keenya egaa dhaggeeffattoota keenya har'a gidduu keenyatti kan argamanii jiran luba Fayyeeraa Ixumaa jedhamu barsiisaa yuunivarsiitiidha hayyuu mana kiristaanaadha barsiisaa kolleejjii Afuuraa Mattuutti argamuudhaas har'a gidduu keenyatti argamanii dhimma qaammeedhaaf du'a ka'umsa yookaan dhufaatii Kiristoos irratti barumsa bal'aa nuuf dabarsanii jiru. Isinis hubannaa gaarii irraa argattanii jirtu jedhee naaf dadha. Egaa akka gara fuulduraatti sagantaa biraadhaan hanga deebinee wal arginutti akka nu eegdan asumaraan dhaamsa kiyyaa isiniif dabarsuun barbaada. Egaa waa'ee bara haaraa ni dhufu jechaadha. Keessumattuu bara haaraatti deemaa jirra waan ta'eef barri inni dhufu bara itti qalbii jijjiirannee jireenya keenyaan abdii gaarii itti argannu wanta bara kana keessatti 2017 dhabne 2003 keessatti ittiin argannu jireenya gammachuu ittiin taasifannu hunduma keenyaaf taasisu jechuun barbaada. Waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffattaniif galanni guddaa isiniif dhiyeessuun barbaada. Nagaadhaan bakka jirtanitti akka turtan asumarraan dhaamsa isiniif dabarsa. Nagaan tura.